Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkum jirtan sinaa ga'u jedha. Hordii 24,2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenu taate jalqaba irratti hangafoota oduu. Humni bittaa birrii Itoophiyaa addunyaarraa dadhabaa ta'uun sadarkaa sadaffaa irratti galmaa'e. Embaasiin Itoophiyaa Riyaad jiru lammiilee biyya Saawud Arabiyaa jiraataniif akeekkachiisa kenne. USA fi Iraan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti waraana jechootaa keessa galanii. Yuukireen magaalaa baha biyyattii lollitti hammaate gadhiiftee baate. Shaamsuuta Suutaan waatsaappii irratti gura kaa'aa jirte. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa walaabuutii hamma oduu bal'inaan. Humni bittaa birrii Itoophiyaa addunyaarraa dadhabaa ta'uun sadarkaa sadaffaa irratti galmaa'e. Birriin Itoophiyaa gulantaa humna bittaatiin addunyaarraa sadarkaa sadaffaa irra akka jiru Bloomberg gabaase. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Birriin Itoophiyaa gulantaa humna bittaatiin addunyaarraa sadarkaa sadaffaa irra akka jiru Bloomberg gabaase. Kunis sababa jijjiirraa imaammata sharafaa fi carraaqqii fooyya'insa kafaltii liqaa kan biyyattii irra jiruun kan wal qabatu ta'uu gabaasichi eereera. Akka gabaasichaatti birriin Itoophiyaa bara kana doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabame yoo ilaalamu humni bittaa isaa dhibbantaa 15 ol gadi bu'eera. Kanaanis birriin bara 2025 kana qarshiiwwan addunyaarraa akkaan humna bittaa dadhabaa qaban keessaa tokko ta'eera. Akka gabaasaa Bloombergitti sababni dadhabbii humna bittaa birrii Itoophiyaa kun biyyattii liqaa alaa isiirra jiru deebistee galchuuf hojii hojjetaa jirtu waliin walitti dhufeenya cimaa qaba. Kunis amantaa investorotaa deebisuu fi tasgabbii maallaqaa mirkaneessuuf murteessaadha. Itoophiyaan bu'uura waloo garee biyyoota badhaadhoo 20 G20 jalatti walakkeessa bara 2026tti sirreeffama liqaa alaa isii xumuruuf tattaaffii cimaa taasisaa jirti. Mootummaan Itoophiyaa amma dura abbootii liqaa Chaayinaa fi Faransaay dabalatee waliin waliigaltee irra ga'ee jira. Kunis liqii doolaara Ameerikaa biliyoona 3.5 irra deebiin haala yeroo kafaltii isaa gurmeessuu irratti kan xiyyeeffatedha jedhameera. Haa ta'u malee mariin abbootii liqaa dhuunfaa waliin gaggeeffamaa ture hanga ammaatti furmaata hin arganne. Addatti immoo mariin kafaltii liqaa alaatiif abbootii qabeenyaa waliin taasifameen doolaara biliyoona 1 kan biyyattiin bara 2023 kaffaluu dadhabuun kufaatii keessa seente baatii waxabajjii keessa waliigaltee malee cufameera. Akka gabaasa Bloombergitti yoo adeemsi liqaa amma dura bara 2023 guutumaan guutuutti xumurame dinagdeen biyyattii fi amantaa investorotaa irratti jajjabina tokko kennuu danda'a jedhameera. Gabaasni Bloomberg dabalataan akka ibsetti Itoophiyaan baatii bitootessaa 2024 fandii maallaqa idil-addunyaa IMF irraa sagantaa liqii dheereffame doolaara Ameerikaa biliyoona 3.4 argatteetti. Muddee 2025 IMF gama afuraffaan sagantaa kana waliigaltee sadarkaa hojjettootaa irra ga'uu isaa beeksiseera. Kunis boordii hojii raawwachiiftuu fandichaatiin yoo raggaasifame Itoophiyaan doolaara Ameerikaa miliyoona 200 fi miliyoona 61 dabalataan akka argattu kan taasisudha jedhamee turuun isaa ni yaadatama. Embaasiin Itoophiyaa Riyaad jiru lammiilee biyya Saawud Arabiyaa jiraataniif akeekkachiisa kenne. Embaasiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa Riyaad keessatti argamu lammiilee Itoophiyaa kontiraataan gara biyyattii deemaniif akeekkachiisa kenneera. Dabalata isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Embaasiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa Riyaad keessatti argamu lammiilee Itoophiyaa kontiraataan gara biyyattii deemaniif akeekkachiisa kenneera. Lammiileen kontiraataan gara Saawud Arabiyaa deemanii hojjechiistota isaanii waliin wal argan garuu hojii fooyya'aa argachuuf waliigaltee isaanii cabsan gocha isaaniitiin miidhamuu akka danda'anis akeekkachiise. Embaasichi akeekkachiisa kan kenne erga mootummaan Saawudii jiraattota seera hojjetaa cabsan irratti to'annoo cimaa kaa'uu eegalee booda. Ministeerri biyya keessaa Saawudii ji'a darbe sadaasa 11 hanga sadaasa 27 jidduutti lammiilee Itoophiyaa dabalatee namoonni 1667 seeraan ala gara biyyattii seenuuf osoo yaalanii to'annoo jala ooluu beeksiseera. Namoota hidhaman keessaa 157 lammiilee Itoophiyaa akka ta'an gabaasni ministeerichaa ni mul'isa. Lammiilee Itoophiyaatti aanuun lammiilee Yemen sadarkaa lammaffaarra kan jiran 140 ol to'atamaniiru. Tarkaanfii guutuu biyyattiitti sarbama mana jireenyaa daangaa fi hojjettootaa irratti itti fufee jiru keessatti mootummaan Saawudii torban lamaan darban keessaa jiraattota 19,500 seera biyyattii cabsuu isaaniitiin to'annoo seeraa jalqabsiisuu isaa OFM gabaasuun kan yaadatamudha. Kanneen keessaa 150 ol lammiilee Itoophiyaa ta'uu ibsi embaasichi keessa muddee 14,2018 baase ni mul'isa. Embaasiin Itoophiyaa lammiileen jeequmsa saalaa bifa adda addaan faayidaa humna namaa hanna maallaqaa miidhaatiin sammuu fi miidhaa biroof saaxilamuu waan danda'aniif dammaqinaan akka of eeggatan akeekkachiiseera. Hojjettoonni seera kabajuun akka hojjetan kan gaafate embaasichi haalli rakkisaan akkanaa yoo isaan mudate embaasiitti iyyachuu qaamaan deemuun deeggarsa barbaachisu argachuu fi mirga isaaniitti fayyadamuu akka danda'an ibsee jira.
Gama biraatiin ammoo mootummaan lammiilee Saawud Arabiyaa keessatti haala rakkisaa keessa jiran gara biyyaatti deebisaa jiraachuu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa ibseera. Hanga wiixata 13 lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessatti haala rakkisaa keessa turan 2595 gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Jalqaba baatii fulbaanaa irraa eegalee hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa 32176 gara biyya isaaniitti deebi'anii. Gabaasni jiddugalli immigireeshinii wal makaa bara 2023 maxxanse akka mul'isutti Saawud Arabiyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa 750 ol ta'u. USA fi Iraan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti waraana jechootaa keessa galanii. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee niwukileeraa ilaalchisee walgahii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti himannaa walii isaanii wal jijjiiraa oolaniiru. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Any fair and meaningful negotiation, but insisting on zero enrichment policy, it is contrary to our rights as a member of the NPT, and it means that they are not pursuing the fair negotiation. They want to dictate their predetermined intention on Iran. Iran will not bow down to any pressure and intimidation, and we are not going to blackmail to the body in international field. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee niwukileeraa ilaalchisee walgahii mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti himannaa walii isaanii wal jijjiiraa oolaniiru. Biyyoonni lamaan marii gaggeessaa kan turan yoo ta'u waraanni guyyoota 12 Iraanii fi Israa'el gidduutti yeroo darbe baatii waxabajjii keessa gaggeeffame adeemsa kana akka gufachiise himamaa jira. Erga Ameerikaan bakkeewwan niwukileeraa Iraan rukuttee walitti bu'iinsa kana keessa seentee booda hariiroon biyyoota lamaanii wal xaxaa dhufeera. Iraan Ameerikaan dhimma mana marichaa irratti qabduun abbaa biyyummaa isii sarbite kan jettu yoo ta'u Waashingtan ammoo sochiin niwukileeraa Iraan nageenya addunyaa irratti balaa akka ta'u irra deddeebitee dubbattee turte. Biyyoonni kunneen waraana baatii waxabajii gaggeeffamuu dura marii niwukileeraa marsaa 5 gaggeessanii kan turan yoo ta'u maddeen dippiloomaasii garuu amma mariin kun guutummaatti diigamee gara walitti bu'iinsaatti jijjiiramaa akka jiru ibsaniiru. Yuukireen magaalaa baha biyyattii lolliktammaatti gadhiiftee baate. Raashiyaan lafa Yuukireen keessaa parsantaa 20 to'attee loltoonni Yuukireen magaalaa baha biyyattii lolliktammaatti Severex gadhiisanii bahaniiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Raashiyaan lafa Yuukireen keessaa parsantaa 20 to'attee loltoonni Yuukireen magaalaa baha biyyattii lolliktammaatti Severex gadhiisanii bahaniiru. Kunis harkifatas ta'u yeroo haleellaan Raashiyaa cimetti mudate. Waraanni Yuukireen gaafa kibxataa akka beeksisetti murtee kanarra kan gahe lubbuu loltootaa tursiisuu fi cimina waraanaa eeguufi. Sababni isaa immoo jedhe waraanni Yuukireen waraanni Raashiyaa humna nama caalmaa qaba jedhe. Magaalli Severex qabamuun magaalota Yuukireen biroo naannoo indaastirii Doonetsk keessa argaman kanatti akkasiitu kan rabanaafi. Magaalli Severex qabamuun ammoo magaalota Yuukireen biroo naannoo indaastirii Doonetsk keessa argaman kanitti akkasiitu kan rabanaafi. Raashiyaan gurraandhala 2022 Yuukireen kan weerarate yoo ta'u wiita amma daangaa Yuukireen keessaa parsantaa 20 to'atteetti. Raashiyaan suutaan waatsaappii irratti gura ka'aa jirti. Raashiyaan suutaan waatsaappii irratti gura ka'aa akka jirtu qaamni to'annoo kominikeeshinii biyyattii Roskomanaazoor beeksise. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Raashiyaan suutaan waatsaappii irratti gura ka'aa akka jirtu qaamni to'annoo kominikeeshinii biyyattii Roskomanaazoor beeksise. Waatsaappiin seera Raashiyaa cabsuu itti fufeera jechuun dhaabbanni oduu RBK ibsa tajaajila pireesii Roskomanaazoor irraa kenname wabeeffachuun gabaaseera. Haala kanaan ugurri waatsaappii irratti kaa'amee suutaan hojiirra oolaa jira. Kana hordofee bilbilli waatsaappii baatii hagayyaa keessa suutaan gadi bu'uu jalqabe. Akka gabaasa miidiyaaleetti ugurri suutaan kun kan jalqabame fayyadamtoonni gara aappii ergaa birootti akka ce'an jajjabeessuufi. Kanaan dura wiixata kaleessaa sa'aatii 24 keessatti himannaa gara 1600 waatsaappii irratti dhiyaateera. Fayyadamtoonni aappii kana irratti addaan cituu ergaa erguu fi rakkoon akka mudatu akkasumas hojiin aappii fi websaayitii isaa tasgabbaa akka hin taane gabaasanii. Kanaan dura Raashiyaa keessatti bilbilli waatsaappii fi telegiraam nageenyaa fi hanna ittisuuf jecha jedhuun daangeffamee ture. Dhuma baatii adoolessaa keessa Roskomanaazoor waatsaappii seera Raashiyaa yoo hin kabajne guutummaatti akka cufamu akeekkachiisee ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatooma.